Warroonni X Empire hojjechaa jirtan guyyaan list itti ta'u yookaan immoo itti eebbifamee qarshii itti kafalu beekamee jira. Akkanumallee Chili Face jedhanii siizinii lammaffaa keessatti kan fidan guyyaan itti xumuramu beekamee jira jechuudha. X Empire wal qabatee viidiyoo kana keessatti guyyaa inni list itti ta'u akkanumallee Chili Face kun yeroo itti dhumatudha kan isinitti agarsiisu jechuudha. Chili Face kanaan dura isiniif ibsaa ture percentage 5dha kan qabatu kaffaltiin nuuf kennu keessaa kan jalqabaa immoo jalqaba siizinii jalqaba warroonni X Empire hojjechaa turtan percentage 70 hunda keenyaafiyyuu kaffaltii nuuf kafalee karaa waaleetii keenyaatiin nu dhaqabee jira. Mee X Empire irratti hangam hojjetan hangamtu karaa waaleetii keessaniitiin isin dhaqabe kan jedhu yaada keessan naaf qooda. Akkanumallee siizinii lammaffaa yookaan immoo Chili Face kan jedhamu kana irratti hangam akka hojjetan hundi keessanuu na beeksisaadha. Chili Face kana irratti immoo kan argattan siizinii lammaffaa kana irratti percentage 5dha jechuudha. Tookinii hojjetan percentage 5dha akkuma dandeettii hojii keenyaatiin kan nuuf kafalamu ta'a. Guyyaan list itti ta'u X Empire yoomi akkanumallee Chili Face yookaan immoo Snapchattiin X Empire yoom dhumata kan jedhu wajjin ilaalla. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu piroojeektii airdrop kan ta'ee fi haarawa namoonni baay'een hojjechaa turtan tokko qabadhee isin dhufee jira. Piroojeektiin kun Oktoobar 31 irratti listi ta'ee kan eebbifamu ta'a jechuudha. Listing deetiin isaa Oktoobar 31dha ji'a kana 31 irratti jechuudha. Akkaataa ittiin itti eegaltanii fi akkamitti akka hojjetan piroojeektiin kun maal akka ta'ee fi akkamitti akka hojjetamu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuma Raappi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa viidiyoo kanaan X Empire wal qabate guyyaa listing deetii isaa akkanumallee Chili Face guyyaa itti xumuramuu fi Snapchattiin guyyaa inni itti dhaabbatu isiniif qabadhee dhufee jira. Kutaa lammaffaa keessatti immoo True Market app kan jedhamutu jira. Karaa bootiitiin kan hojjetamu karaa telegiraamaatiin jechuudha. Isa akkamitti eegaluu akka dandeessan yeroo gabaabaa keessatti listi ta'a amansiisaadhaan hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Yeroo firii qabu keessatti akkaataa ittiin hojjetan steeppiidhaan isinitti agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti daawwadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan YouTube chaanaaliin kun YouTube chaanaalii barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Daai gara barnootichaatti. Egaa jalqabarratti warroonni kanaan dura X Empire hojjechaa turtan marsaa tokkoffaadhaa xumuramee already percentage 70 kaffaltii nuuf kafalu hunda keenyayyuu beeksisee jira X Empire jechuudha. Marsaa lammaffaa Chili Face jedhanii nu fidanii jedhanii Chili Face kun immoo guyyaan itti dhumatu beekamee jira jechuudha. Tokko tokkoon waa'ee kanaa ni ilaalla. Egaa warroonni hangammatti waaleetiidhaan waliin qunnamsiisin immoo wal qunnamsiisuu yeroo barbaadan jechuudha. Wal qunnamsiisuudhaaf sarara sadiitu argama. Sarara sadii kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo airdrop kan jedhutu argama. Isarratti kilik gootanii akkaataa ittiin kanaan dura connect gochuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Transaction fee isin gaafata. Toonii duwwaa tuqaa 5 isin gaafata. Transaction fee san yoo xumurtan garuu irra more fayyadamoo taatu jedhee yaada. Garuu kana riskii keessan ofii keessanii fudhattanii toonii yookaan immoo transaction fee san yoo xumurtan toonii duwwaa tuqaa 5 san jechuudha. Yoo kaffaltan baay'ee tokko irraa fayyadamtu jedhee yaada. Guyyaa irraa garuu guyyaa listing deetii isaa kan isiniif dhaqqabu ta'a jechuudha. Guyyaa listing deetii guyyaa inni itti eebbifamee kaffaltii nuuf kafalu jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo akkuma masarratti argattan Oktoobar 24 irratti listing deetii isaa akka ta'u nuuf beeksisanii jiranii TGN listing date jedhanii Oktoobar 24 akka list ta'u beekamee jira jechuudha. Guyyaan har'atti argamnu Oktoobar 12 irratti almost guyyaa 12 qofattu hafe egaa hangasitti hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Oktoobar 24 irratti listing date isaati guyyaa tookiniin isaa beekamee kaffaltii itti nuuf kafaludha jechuudha. Egaa wanti haarofni X Empire wal qabate kanaadha guyyaan inni itti eebbifamu airdropin kun jechuudha. Listing date isaa guyyaa kanaadha. Guyyaa kana akka list ta'uudha kan beekame jechuudha. Egaa Chili Face immoo guyyaa itti xumuramullee nu beeksisanii jiranii. Chili Face immoo guyyaan inni itti xumuramu akkuma masarratti argattan end of Chili Face jedhanii nuuf fidanii jiranii. End of Chili Face jedhanii akkuma masarratti argattan Oktoobar 17 irratti Chili Face kun ni xumurama jechuudha. Hojiin hojjennu already ni xumurama. Ergasii immoo calculate godhanii wanta hanga ammaatti hin hojjenne calculationin hojjetame. Ergasii immoo kaffaltii marsaa jalqabaa irratti hojjettan kan percentage 70 galii argamsiisuu fi akkanumallee kutaa lammaffaa keessatti Chili Face jedhanii kan fidan kan percentage 5 of keessaa qabu calculate godhanii gara waalitii keenya ittiin wal qunnamsiifneetiin kan nuuf galchan ta'a jechuudha. Kileen gochuudhaan baafachuu ni dandeenya. Egaa waalitiiwwan adda addaa irratti illee list ta'aa jira. Akkuma masarratti argattan OKX irratti illee list ta'ee jira. Akkuma masarratti argattan waa baay'eetu jira jechuudha. OKXin egaa KYC ni gaafata. KYC register godhaa. Warroonni OKXidhaan Binanceidhaan akkanumallee Bybit, Bitgate kan jedhaman kanneen waalitiiwwan kanneen yeroo hundayyuu KYCdhaan paaspoortii keessanii, driver license keessanii, international ID fi kan kana fakkaataniin KYC isaanii verify gochuu qabdan jechuudha. Egaa kana fakkaata X Empire wanti wal qabate guyyaa Chili Face itti xumuramu guyyaa 5 qofatu nu hafe Oktoobar 17 irratti ni xumurama. Oktoobar 12 irratti argamna. So kana fakkaata guyyaan listing date isaa immoo asirratti beekamee jira. Oktoobar 24
24 listing deetii isaati jechuudha guyyaa inni itti eebbifame gara token itti nuuf jijjiiramudha. Hanga ammaatti project irra jira ergasii immoo gara token itti nuuf jijjiiramaa jechuudha. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo project airdrop kan ta'ee fi karaa adda addaatiin kan hojjetamudha. Inni kunis listing deetiin isaa October 31 irratti egaa to market app jedhama. Egaa isa kana akkaataa ittiin eegaluu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Baay'ee tokko amansiisaadha. Kaffaltii gaarii kafala jedhamee project airdrop keessaa karaa bootii telegiraamaatiin kan hojjetaman keessaa earn2 taabiidhaan jechuudha. Keessa isa murteessaadha. Isa kana saatii kanarraa kaaftanii yoo eegaltanii irraa fayyadamtan jedhee yaada. Kanaafiyyuu projektii kana linkii isaa argachuudhaaf kan X Empire illee warroonni hanga ammaatti eegaluu yoo barbaadan linkii isaa argachuudhaaf bakki itti argatan karaa chaanala kan koo kan telegiraamaatiin chaanala kan koo kan telegiraama argachuudhaaf immoo linkii isaa bakka viidiyoo kanatti daawwatan description jala ni argatu. Akkasumallee telegiraama irra seenuudhaan @sofumar appdhaati search godha salphamatti sofumar media kan jedhu chaanalii kan koo kan telegiraama isiniif dhufaa jechuudha. Almost search gootanii yeroo argattan sofumar app kan jedhu fi sofumar media kan jedhutu dhufa. Sofumar media kan jedhu kana jechuudha inni kan inni sirriidha. Isarratti kilik gochuudhaan gara keessaatti yeroo seentan gara dhumaarratti egaa October 31 irratti listi tahee jedhamee kan eegamuu fi karaa kafaltii gaarii ni kafala jedhamee kan eegamu to market appidha. Akkaataa ittiin eegaltan to market app boot link jedhee isiniif kaa'ee jira. Linkii makana irratti kilik gochuudhaan eegalchiisuu dandeessan jechuudha. Karaan ittiin hojjetan projektiiwwan airdrop kanneen karaan dura turaniin irraa baay'ee garaagarummaa hin qabu. Garuu keessa seennee akkaataa ittiin hojjennu ni ilaalla jechuudha. Dursa irratti October 31 akka listi ta'uu isiniif beeksisa. Jalqaba irratti guyyaa jalqabaatiif yeroo dhuftan daily reward fudhattanii ergasii immoo continue jechuudhaan gara keessatti seentanii akkuma asirratti argartan October 31 dha jechuudha. Egaa gara keessatti yeroo seentan kana fakkaata. Egaa wantoonni isin hojjettan wantoota baay'eetu jira. Akkuma asirratti argartan coinii jalqaba argattan asirratti isiniif kaa'ee jechuudha. Gubbaa kanarratti isiniif kaa'aa. Karaan ittiin hojjettan karoota adda addaatu jira. Asirratti wantoota karaa firiidhaan hojjechuu yoo barbaadan wantoota baay'eetu jira. Start farming kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan akka laakkaa'u gochuu dandeessanii warroonni bilaam hojjechaa turtan ni beektanii buluum irratti baay'een keessan ni beektanii start farmingiin kun asirratti ni eegalan ni laakkaa'aa ergasii yeroo xumuratti gara waaletii keessanitti kileen gochuudhaan baafachuu dandeessan. Egaa sitingiiwwan dhufan keessaa home tasks friends in the wallet kan jedhutu argama. Waaletiidhaan akkaataatti wal quunnamsiisuu dandeessan yeroo biraa viidiyoo gabaabduu isiniif qabadhee dhiyaadha. Har'a karaan ittiin hojjetan karoota adda addaatu jira. Asirratti wantoota baay'eetu jira. Akkuma asirratti argattu home irratti osoo jirtan asirratti wantoota lamatu argama. Isa asitti argamu isa kanallee inni kunis hojii mataa isaanii qabanii jechuudha. Isaan kanneen hunda irratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argatan inni kun isa kanarratti kilik yeroo gootan jechuudha. Gara keessaatti yeroo seentan xiqqoo isin eegsisaa eegdanii neetworkii high quality gaafata. Wanta kana hojjechuudhaaf jechuudha. To market appiin kun neetworkii high quality ta'e gaafata. Ergasii immoo karaa itti hojjetan akkanatti akkuma balaam jechuudha. Haala kanaan tumaatoo kana ni rukutan jechuudha. Akkuma asirratti argatan ni rukutanii hanga dandeettii keessanii ni rukutanii garuu wanti iddoo iddootti dhufu kan tuqamuu hin qabnetu jira. Isa hin tuqinaadha dhaggeeffattoota koo. Fakkeenyaaf gurraacha kana hin tuqinaadha. Tasumayyuu isa kana yoo tuqxan isa urjii fakkaatu kana yoo tuqxan isiniif dhaabbata. Ergasii immoo tumaatoo kanneen ajjeesuudhaan egaa isa kana yeroo tuqxan akkuma asirratti argatan isiniif dhaabbata. Tumaatoowwan kanneen asirratti jiran ni fixan jechuudha. Egaa haala kanaan kan hojjetamu jechuudha. Bilamarraa garaagarummaa baay'een qabu wal fakkaatamee kan hojjetamedha. Garuu wanta gurraacha san yoo isin dhufte dhaggeeffattoota koo gonkumayyuu hin xumuranidha. Saatii sekendiin sun yoo dhumate ergasii immoo akkuma asirratti argatan baalaansii haganaa isiniif kenna. Isa kana marsaa hanga barbaadanii taphachuu dandeessanii marsaa jaattu naafaaf isiniin jedha. Ana already isinitti agarsiisuudhaaf itti aansitanis taphachuu dandeessanii marsaa torbaadha. Namootaaf invite yoo gootan immoo namootaaf linkii kana yoo itti fayyadaman marsaa tokko isiniif kenna akka taphatan jechuudha. Kanaan coinii asirratti argamu kana walitti sassaabachuudhaan salphumatti karaa kanaan argachuu ni dandeessanii. Karaan ittiin hojjetan keessaa tokko isa kanadha jechuudha. Marsaa shantaa fi shananuu taphachuu ni dandeessanii. Ani isinitti agarsiisuudhaaf qofa jechuudha. Dhaggeeffattoota koo wanti an barbaadu jechuudha. Inni biraa immoo karaan ittiin hojjetan asirratti argamutti jira. Isa bakka kanarratti bakka nama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti kilik gochuudhaan asirratti dhaggeeffattoota koo kileen gochuu dandeessan. Isa kana kileen gochuu dandeessanii. Inni kun baay'ee tokko isin gargaara waan ta'eef kileen gochuudhaan coinii hammana argachuu dandeessu 5,000 jechuudha argachuu dandeessanii. Inni kun kaffaltii isin gaafata, istaarii isin gaafata, istaarii isin kafaluudhaan illee keessa seentanii itti fayyadamuu dandeessan. Egaa inni kunis yeroo hojjetan egaa inni kun isiniif banamaa spiinitu isin dhufa spiin gochuudhaan taphachuu dandeessanii. Karaan biraa taaskis kan jedhu keessa seenuudhaan immoo taaskiiwwan adda addaatu jira. Taaskiiwwan kanneen raawwachuudhaan salphumatti taaskiiwwan akkaataa itti raawwatan kanaan dura projektiiwwan airdrop baay'eetu argama isaan keessa ilaaluu dandeessanii. Taaskiiwwan kanneen yoo raawwatan guutumaan guutuutti tookinii asirratti jedhame kana tumaatoo hangana isiniif kenna jechuudha. Coinii hangana isiniif kenna isaaf itti fayyadamuu dandeessanii. Boonasii immoo guyyaa guyyaadhaan deelii taaskii qaba. Boonas kan jedhu kanarra keessa seentanii yeroo hundayyuu asirratti boonasii argachuu dandeessanii. Taaskiiwwan adda addaa immoo kan guyyaa guyyaadhaan isiniif kennamu jira. Isa illee itti fayyadamuu dandeessanii kana fakkaata jechuudha. Inni biraa invite gochuudha. Invite friends kan jedhu keessa seentanii ergasii immoo namootaaf linkii kana karaa social media adda addaatiin invite gochuudhaan salphumatti irraa fayyadamuu dandeessanii. Egaa akkuma asirratti argatan linkii kana koopii gochuudhaan hiriyoota keessanii erguudhaan itti fayyadamuu dandeessanii. Egaa haala kanaan jechuudha riifar gochuun kan danda'amu.
Egaa inni biraa dhaggeeffattoota koo waaleetis kan jedhu keessa yeroo isin ta'u wantoota lamatu isin dhufa. Waaleetii keessan Bitgeetiidhaan akka connect gootanidha kan isin gaafatu. Tokkoffaa aappii Bitgeet kanaan dura yoo hin buufatin buufadhaatii akkaawuntii banadhaa isiniin jedha. Daawunlood kan jettu kana irratti kilik gochuudhaan Play Store irra seentanii salphumatti aappicha ni buufattanii ergasii immoo akkaawuntii ni banattanii fi ergasii immoo connect gootan jechuudha. Connect wallet kan jettu kana irratti kilik gochuudhaan connect gochuu dandeessanii. Egaa karaan ittiin hojjettan kana fakkaata jechuudha. Egaa akkaataa ittiin to market aappii ittiin eegaluu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Akkanumallee X Empire'n kan wal qabate information gabaabaa isiniin dhaqabee jira. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata. Yaada qabdan hundayyuu karaa komentii irratti naaf barreessaa. Akkanumallee gaafilee adda addaas yoo qabaattan karaa komentiitiin yaadas yoo qabaattan karaa saniin naaf kaa'uu dandeessanii. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan reeyyoota keessanii dhaqabaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.